jirra akkam jirtu akkam jirtu jedheen beeku kum jirtu akkam jirtu insan kanaan jirtu nagaadha fayyaa keessanii nuti jirra nagaa keenya akkam jiruuf jireenya hunduu bareeda nagaa keessanii miti nuti jirra jireenyi badhaadha isin biraa Cookie, kuna mucaa da'ee tanan jira osoo sinnan eebbisi. Mucaa da'een jira jechuudha. Mucaa kooti jechuudha osoo sinnan eebbisiinan da'ee. Innaa haala kanaan mucaa guddisaa jira jechuudha. Haala kanaan mucaa guddisaa jira. Kunoon argitu taphachiisaa. Kunoo attaattanaan jira. Inna ijoolleen kennaa waaqayyooti jedhamti. Iraanis akka mucaa argadhuuf rabbinaaf kadhadhaan isin jedha. Mucaa baay'een barbaada jechuudha. Kanaafan kunoo mucaa namaan eeguutti gala jechuudha. Inna akkam isin jirtu miti hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtu. Seeraan nagaa isin hin gaafanne. Har'a oolmaan koo kanadha jechuudha. Mucaa kana eeguudha. Hawwii mucaarraan kan ka'een kun daa'ima namaa eegaa jira. Daa'ima da'uun barbaada. Tsalootii naaf godhaa. Isiniin jedha ishee. Dhugaa I am serious. Dhugaa kun isiniin jedha. Daa'ima da'uun barbaada. Tsalootii naaf godhaa. Kun immoo kan namaati jechuudha. Kan namaan eegamu jirroo kan hin bareedu. Kottume akkam jirtu jedhee akkam jirtu jedhee akkam jirtu eelaa kunoo bareedu waaqa kun jirru waan ta'e kan koo fakkaata nagaa jirtu jedhee akkami nagaa keessanii hoo fayyaa keessanii hoo jirtu fayyaadhaayi oodha kunoo kunoo amala qabaa hin taphataa nan rakkisu. Matote cookie. Cookie. Maqaan isaa hundaa oli garuu cookie jedhana. Ilaalachi keessa hoosiin jedhu laayisheen nu godhaayi. Tsalootis nu godhaayi jedhin. Matote beeluftee. Innaa mucaan kun kan ollaati. Anis akka mucaa qabaadhu tsalootii naa godhaa mucaan barbaada jechuudha. Warri immoo mucaa qabdan rabbi isiniif haa guddisu. Warri immoo karaa fuulduratti argachuudhaaf hawwii qabdan akka koo rabbi isiniif haa kennu. Isin haa yaaddatu isiniin jedha. Anaanis naa yaaddatu tsalootii naa godhaa. Inni akkasitti narra kunoo mucaa namaan qabaa waliin waaqa. Haatiin jirtu. Jechuun anis yeroo baay'ee viidiyoon hojjedhu malee yeroo baay'ee narra kaa'amu mucaa. Hin jaalladha waaqa. Kukkii koo akkami nagaa keessanii jedheen achiin. Nagaa jirtu jedheen guddaadha miti waaqa. Ji'a torba mucaan kun. Guddaadha miti. Ji'a torbadha. Deeddee haati isaa akkuma keenya biyya arabaadhaa dhuftee. Guyyaa tokko isinin barsiisaadha sana. Biyya arabaadhaa galteetu kana deesse jechuudha. Daftee hin deenye ishinis kana dhuftee waggaa lammaffaa ishiitti argatte mucaa kana. Daftee hin deenye jechuudha. Kanaafuu nan qabaaf jechuudha. Fataan godhaan guyyaa tokko. Nama sin qabdu waan ta'eef biddeena sin uffatti nan qabaafi. Nama nan qabaaf jechuudha. Inni akkasitti mucaa baay'ee barbaada. Mucaa baay'ee jaalladha. Tsalootii nan godha. Waaqa mucaan barbaada jechuudha. Yeroo tokko akkas kana sin jedhe qalbii kan sin jedhe dhugaa miti. Minyootii dhuman qabu, hawwii dhuman qabu irraan akkana sin jedhe malee dhugaa miti jechuudha. Issi sinitti qalladuudhaafan jedhe anis nan barbaada jechuudha mucaayyoo. Naaf kadhadha isiniin jedha. Innaa
akkana isiniin jedha akkam isin jirtu miti warri mana maadaam jirtan obboloonni koo akka koo mana maadaam biyya arabaatii jirtanis galtanis mucaan immoo dhugaa dubbachuuf yeroo namni hawwu yeroo namni sirriitti dafee barbaadu namaan ta'u jechuudha. Baay'ee ulfaataadha jechuudha. Innaa rabbi siifaa kennu eelsiiku mucaa waaqni jaallatu mucaa eebbifamaa siifaa kennu kun akkas bareedu siifaa kennu jedhaan akka dhadha. Innaa akkana isiniin jedha. Kan kanarraa nafe immoo warri biyya arabaa jirtan dafaa kottaa eerumaa daa isiniin jedha. Yeroo dhiyoo waan tokkoon isinitti himachuudha. Surprise isin godha. Yeroo dhiyootti jechuudha. Waan ta'e isinitti himaa jechuudha dhiyoo kana keessa. Innaa dhugaa waan isiniin mari'adhu jira sammuna kana keessa. Akkana isiniin jedha hordoftoota koo warri biyya alaa jirtan akka kogottaati. Kottaa dafoo jedhe. Dafa kottaa jedhe. Innaa warroonni chaayinala kootii haara taatan subscribe godhaa. Warri immoo chaayinala kootiif maatii turtan like share naa godhaan isiniin jedha. Warri kaan immoo tsalootii godhaa jechuudha. Kan dafee mucaa argadhuuf mucaan barbaada. Amma ammatti naa ta'uu hin dandeenye jechuudha mucaa barbaadeeni. Akkan dafee mucaa argadhu tsalootii naa godhaa. Warri musliima taatanis warri kiristaana taatanis isiniin jedha. Akka amantii keessanitti tsalootii naa godhaa ishee waaqayyo si haa yaadatu. Mucaa siifaa kennu maali? Mucaa bareedduu siifaa kennu. Mucaa bakka namaaf biyyaaf ollaaf ta'u siifaa kennu naan jedha. Taate fageeta maal ta'e? Meerre qulfeessatti gatte. Meerre qulfiin hoo kunoo afaan hin keewwatiin ishee. Innaa waannaa waaqayyo inuma namaa kenna guyyaa tokko gaafa waaqayyo jedhe malee immoo wanti hundinuu jarjaraniidhaaf hin ta'u. Isin warra hin kennineefis haa kennu warra hawwaniifis daftanii galtanii kan mucaa godhattanii isinii hawwa nutis akka dafnee deemnu isin nuu karadhaa isiniin jenna. Nyaatiin kolfii gurbaa. Innaa kunoo haati isaallee waaqa biyya arabaatii galtee eerumtee deessee jechuudha kana. Isheenis dhugaa dafteen arganne waggaa lama naanneetti argatte mucaa kana jechuudha. Yeroo namni barbaadu baay'ee rakkisaadha dafee namaaf hin ta'u. Garuu guyyaa eegan ta'a wanti turmoo ganummaa fi. Innaa isiniin jennaa like share nu godhaa. Anaafis tsalootii godhaan isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Ciao. Ciao jedhi. Ciao jedhiin kabeebisu. Gurbaa.